tuuji umaamti garuu maalin beektaa wal jaalatanii wal dhiisuunis nurraan hin baane nu dura jetti garuu ammoo eegansi wal bare takkaatiin dabajii yaadiin beeku. Egaa akkuma argitanii obboleewwan koo waan baay'ee nama ajaa'ibu yookiin immoo baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi maaliif jennaan mucattiin tuni daa'ima miti nama guddoodha nama yaaduu danda'udha gin ani beeku sammuun hin qabdi ta'ee hin qabdu ta'ee maraattuu taatee fayyaa taatee hin beeku waan baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi TikTok kanarratti dubartoonni baay'ee Ashama arga huni hordoftoota kabajamtoota chaanalii DBS College jalatti argamtan jirtu akka jirtanitti nagaan waaqessinaa haa baay'eetu. Egaa dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana argee hedduu takka ofii deebi'ee saalfadhe maaliifi akkanatti dubartii taatee gaafa miidiyaa irratti qullaashii yookiin immoo qaama ishee agarsiifattu hedduu takka nama qaanessaa jechuudha. Garuu haa ta'u malee dubartoota hundoo osoo hin taane dubartii baay'eedha. Bakka beektanii qaama isaanii waraabuudhaan yookiin immoo bakka maal faayidaa qabasti? Kun maal faayidaa qaba? Amantaa barsiisamoo waa'ee kana keefanii namoota akkasii san dhugaa dubbachuuf amantaan illee hin jedhu dhugaa dubbachuuf hedduu waan nama eenyu jedhuun haala namni beektanii namni gaariin hin du'a namoota akkana kana dhugaa dubbachuuf oduu lafarraa xaraganii baay'ee tokko natti tolaan waaqee dhiifama naa godhu garuu waan cubbuu nama dubbisu akkamitti namni dhugaa dubbachuuf akkamitti qullaashii miidiyaa nama meeqatamaa keessatti bakka sammuu ishee hin jiru zeeroodha natti fakkaata dhugaa dubbachuuf naamana dhiiga isheetti zeeroorra ta'e kanatti malee namni sammuu qabu nama tokko lamaan qabu nama tokko lama miti ijoollee baay'ee bakka keefeen kan baate biyyaa waan akkana hojjechuuf miti saraatanyaadha sijjamar saraatanyaati shite beektee taa'uu qabdi malee maal miidiyaa irra fideetoo akkanas shii godha yoo fayyadamuu barbaaddu yoo immoo miidiyaa kana tariif haasa'u akkuma nama tokkootitti faayidaa qaba jettee qaama agarsiifachuu maaltu fide waan akkana gorsheemidha cubbuudha garbachuuf cubbuudha sheemidha kanaafuu please namoonni akkana dhugaa dubbachuun maaliif abbaa fi ilmaan hiriyaa keessan ta'ee abbaa warraa keessan ta'ee dhugaa dubbachuuf akkanatti maal gocha uffata ofirraa baastee miidiyaa gubbaatti dhugaa dubbachuuf guyyaa takka nama hin qabu waan ishee ani intala kana garuu namni bakka hin taane kana bakka seexanaa kana hin jaalataa nama isbiituu ishee ilaalaa jechuudha. Garuu ishee wanti hin hojjettu waan baay'ee namaas ta'u waan baay'ee nama qaanessu dhugaa dubbachuuf ijoolleen tokko gaafa ishee ilaalan hedduu takka kan bu'antu jira jechuudha. Akkamii dhala akkamiiti namarraa dhalatte immoo nama jechisiisa. Namarraa dhalatte immoo seexanarraa dhalatte jedheetan dhugaa dubbachuuf ani yoonni ishee ilaali jedhu waan akkanaatti ilaaluu hin danda'u gin bakka sheemidha. Dubartoonni maqaa dubartoota nyaatte ishee maqaa dubartoota balleessite maqaa dubartoota biyya arabaa jiru walumatti nama qabaniitoo kanaan nama arrabsu jechuudha. Ishiin garuu ofii isheetiif sammuu dhabdee maraattuu jedhamtee hin dhabne yookiin miidiyaa hin fayyadamte maraattillee akka hin jedhamne nama yaaduudha hin beekti. Kana akkamitti fudhattu dhugaa hedduu nama qaanessu bataa. Kanaafuu hunduma keenyaaf waaqayyoon lubbuun nuuf haa kennu waan hedduu nama qaanessuudha. Dubartiin takka akka dubartummaa isheetti jiraachuu qabdi malee akka safuu gattee maraattuun dhugaa dubbachuuf hin argine kan akkana maraattumti sammuu hin qabne sunu akkanatti of hin dagattu
garummaa miidiyaa kanarraa kan tiiktookii kanarraa maraattuma san gadi ta'e dubartoonni tokko jechuudha. Gaafa bakkeetti kufan bu'anii u'uu jedhanii asirraa dhufanii iyyuu. Gaafa immoo fayyaa qaban hin dalagatan. Waan hedduun maqaanessu dhugaa dubbachuuf baay'ee takka itti gaddeen tala kanatti. Bakka waan takkallee saalfiin ishee bira hin jiru jechuudha. Namni akkamitti nama ta'ee akkanatti qullaa dhufa miidiyaa irratti fuulanuu yoo mul'achuu kaameraa fuulduratti yoo mul'achuu yeroo tokko amma baranitti dhugaa nama sodaachisa yookiin nama saalfachiisa. Garuu isheen uffata baafattee kaameruma gubbaattu dhufuun baay'ee tokko ulfaata. Kanaafiyyuu akkasii waan baay'ee nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuuf. Namoonni saalfii kana hin qabne miidiyaa kanarratti ilaaluunis yookiin immoo baqa jabaadhu jedhanii jajjabeessuun siifuyyuu shaggaa miti, siifuu gaarii miti. Ani immoo waan gaarii siin dabarsu taanaan laayikii irreen godhin inni ilaalin irree waan laalte sunuyyuu gara keessitti deebi'a waan siixanaati. Siigalee waan gaarii yoo laalte okay waan badaa akkanaa kana ilaaluun ani ishee ilaaluuf osoo hin taane namoota biraatiifillee akka fakkeenya ta'uuf namoonni biraatillee waan akkanaa kana akka irraa of eeggannoo godhuufi. Siigalee malee tuni fakkeenya namaa taatiidhaaf as fidee miti yookiin immoo waan gaarii hojjettee isinitti mul'isuu hiyyaa miti. Siigalee namni tokko waan akkanaatirraa akka bakka akkanaa dhaqee waan akkanaa waan siyaas xallaa kana hin agarre hin laalle yoo laaltan dhugaa dubbachuuf nama akkanaa laaltan hin dhaggeeffatinaarree. Ani immoo waan gaarii isiniin dabarsu taanaan ani waan gaarii isiniif fidu taanaan nan dhaggeeffatina uumaa isiniif fayyadu. Sammuu keessas hin jeeqa malee wanta isinirraa barattan tokko hin jiru. Wanta nama barsiisu yoo ta'e garuu yoo si barsiisaa hin dhaggeeffattaa irraa baratta. Kun immoo waan akkanaa kun namoota meeqa jala taa'e anuma akka ishiiti jechuudha kan jala taa'e kanatti dhaggeeffatu yookiin immoo jabaadhanii kan laayikiif taaptaap godhaniif jechuudha. Baqa dhugaa baay'ee takka eenyu jedhee na gaddisiiste nama akkanaa hin jaan hin beeku. Bataam itti sheemii guddaadha. Sheemii guddaa. Akkamitti nama ta'ee namarraa dhalatee saalfiin takka biraa dhabama dubartii takka biraa. Dhiiruyyuu saalfata dhugaa dubbachuuf. Bataam amma feeyyuu maraattus taatu maalis taatu akkamitti na dhibee dhugaa dubbachuuf gaafii natti ta'een. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuufi wanta takkatu maal hojjetee yeroo hunda hin sirbiti. Yeroo sirbitu kanatti ijoolleen madaa'imni maal jedhuuni sirbini ati hojii dhaabifte malee ragadaaf hin dhufne. Eeyyamsi isheen madaa'imni ishee eeyyamsiifatte ijoolleen dhiiraa immoo waan akkanaa kana hin hojjetini jedhuun. Isheen immoo naa eeyyamte jettee bakka isaa waan kaameraadhaan hin argu. Dhugaatti hin hojjetin dhugaa dubbachuuf yeroo kaan hin dabaddabamte jechuudha. Siigalee. Kanaafuu waan akkanaati bakka waan namaan taane wanta namarraan bareenne hojjechuu dhiisuu wayya. Ishee amma kun ishee fayyadee yookiin immoo isaan waa argadha jettee waan akkanaa gochuu dandeessi. Garuu ishee wanti argattu sun yeroodhaaf malee gara fuulduraatti yookiin immoo isheedhaaf sammuu ta'a miti yookiin immoo qabeenya ta'a miti. Qabeenyis ni baddi yeroodhaaf malee qabeenya maa miliyoona hin taane qabeenya laalee ani akkam barbaadeen ta'a waan jedheerra jireenya gara fuulduraatti akkamitti jiraadha maalan ta'a jettee sammuu ishee fakkaruu qabdi yaaduu qabdi jechuudha. Har'aaf qofa jiraachuun faayidaa hin qabu. Kan gara fuulduraatti illee yaaduun barbaachisaadha isin galee. Har'a bichaa nyaadhin yookiin immoo har'a bichaa jiraadhaa nama hin baasu. Kanaafuu
ajandaa godhatanii hin dhiisu jettee ishee wanti isheen akkanatti biqaanu maalaalan yeroo baay'ee gara kiyyatti namni adeebi'uudhaaf malee wanta biraatti finti dubbachuu waan akkasiiti. Kanaaf waan kanarraa waan akkanaa kana gorsa isiniif yaa ta'u namoonni nama biraatillee bakka akkanaatu dhaqxanii dhaggeeffachuun sheen guddaa nama akkanaatu jiraatu. Ani maaliif akka namni biraatillee waan akkanaa kana hin hojjenne yookiin immoo hin laalleef fakkeenya isiniif ta'u malee ani irraa baradhaa waan akkanaa kana baradhaadhaaf isiniif finne isiniif qabadhee hin dhufne. Maaliif namoonni namni mataa qabu namni sammuu qabu ani irraa baratu dhiisii garagareetu hin laalu ishee kana. Ana waan baay'ee na ajaa'ibteef nama immoo seexanarraa dhalatte kan jedhu dhugaa giraanaa gaabbe. Namni nama ta'ee qullaa ofii gara miidiyaatti dhufu inja kan sammuun tuqame yoo ta'e malee namni fayyaan maraataa yoo ta'e yaa maraatummaa isaatiin beeku tun immoo miidiyaa fayyadamti naasoftii fayyaa qabdi gina akkamitti akka yaaddee akkamitti akka ta'e ishiin qullaa ishee dhufti hin beeku. Nanna akkasiin jedha viidiyoo biraatti nagaan turtii gaarii qabadhaa nagaa tura yeroo gaarii.